Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtanii isiniin jechuun jaladdaa egaa kan meeshaalee kanaa yeroo manatti gale maal akka fakkaatu qabattee isinii dhufeetoo jira tiivistaandillee akkasuma baay'izawee maggaarrajaa kanaa anaa miti kan galchee garuu hedduun jaaladde yeroo darbe obboleettii kiyya tokkooyi karaa booduutti yaa'u haalli isaa garagara haa ta'u malee kan akkanaadha jechuudha kan galee. Haala kanaan kanallee baay'een jaaladde asuma warroonni jaalattan hojjisiifachuu hin dandeessu nu biratti illee hin hojjetama isiniin jechuun jaaladda. Egaa akka argaa jirtan kanaa soofaa manatti gallaan haala kanaanidha jechuudha kan bareedetoo taa'etoo jiru. Egaa viidiyoon xiraatii dhabuu isaatiif xiqqoo galgala waan ta'eef hoggaa nuti geessinu ofiif geessine abbaa manaa kootitu geessee meeshaa galchee bareechee viidiyoos waraabetoo dhufe jechuudha biraayi. Dhugaan isiniin jedha hedduun jaaladhe galgalaan akkatti fakkaa jedhee mana bareechee mana ibsuun isaa kana dimlaayitiin maabiraatiidhaan wal qabatee dhugaan isiniin jedha amma biyya keenyatti maabiraatiin biyya keenya baay'ee fakkaa jedhee guyyaadhaan waraabuun mana keessatti nama rakkisa miti halkanii miti jechuudha. Kun yeroo kana galgala keessa sa'a lama ta'e viidiyoon kun hoggaa waraabbamu. Isiniin jechuun jaaladha maaliin kun maabiraatiidha. Warroonni kaatanaan durallee galchitan rakkoo hin qabu itti hojjetamuu ni danda'a dimlaayitiin kallattii adda addaatiin warroonni immoo ammaachi hojjisiistan dimlaayitiin kan akkamii keessatti galuu qabas kan jedhamus immoo asumaan adda baastanii beekuu qabdu isiniin jechuun jaaladha hedduu bareedaa dhugaan isiniin jirti tiivistaandii kana hedduu wanti kun galgala ta'eetidha tanaan dura argitanii jirtanii amma galgala haa ta'u malee kan caammatii fi kan immooyyuu madandaraa adda addaa keessa godhattus ganaa karaa bootaa isaatiitti hin galle viidiyoo waraabuuf jedhamee haala kanaan taa'ee hunduu teechoo mataa isaatii fi bootaa mataa isaa qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka haala kanaan bareedee manatti galee fi jira meeshaan guyyaa kaleessaa ani waraabe. Har'a immoo haala kanaan galee jira teebilii warroonni soofaa hojjisiistanillee teebiliiwwan akka mana harabootaa yookaan buna gizee danfistan cinaa namootaa kun harkatti qabataa baay'ee biyya keenya keessatti maaltu jira mana akka gorsaatti kanan dubbadhu soofarra taa'amee gizee bunni dhugamu soofaa jidduu xarabbeezaa tokko bichaa yookaan teebilii akka kanaatitu jira. Warroonni abbaa tokkotirra taa'amuu maal godhu yookaan bakka mataa daggafaa soofatirra fa'aadha jechuudha maqqamacaa shinii kan godhatu namoonni yookaan immoo lafa fa'a kan godhatanii haala kanaan garuu ishiin wanni sadii teebilii sadii xixiqqaa bunaaf kan ta'u. Bishaanis namni hoggaa dhuguu irra godhatu hojjisiifattee jirti baay'ee bareeda haala kanaan na barbaachisa jedhanii yaadanii waan nama barbaachisu godhachuun isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka'ammallee baga gammadde jedhanii nagaan manatti galee fi manni ishiillee maashallaa jedhee fi jira hedduu bareeda haala gaariidhaan mana hojjetamee xumurame. Meeshaanis bakka kan itti galu manaan kan wal madaaludha. Dhugaa hedduu tokkoon itti gammadeefanii ani dhugaa dubbachuuf rabbiin keessa haa bulchuu kan aara galfii haa ta'uu fi kan uffattee nagaa itti jiraattee maatii ofii wajjin itti gammaddee umurii dheeraatti jiraattu rabbiin haa godhuuf jedheetoo jira isinis immoo baga gammadde baga nagaadhaan mana isinii gaheedhaanii ani hedduun gammadee dhugaan isiniin jedha inni guddaan ani hagaarraallee waaqayyo koo kanan galateeffadhu bonas galchinee jirra gannas galchineera gizee lolaan jirus galchinee jirra meeshaan odoo homaa nu jalaa hin ta'in nagaadhaan mana gizee ga'u caalaa waan nama gammachiisu hin jiru dhugaan isiniin jedha amma yeroo kana keessa roobatu jira lolaatu jira wanta baay'ee jira. Sanunda keessa darbinee galata waaqayyo homtuu maan jalaan ta'in argitan meeshaaleen kan of eeggannoo barbaachisanidha wanni hunduyyuu kan wanti xiqqoon hoggaarratti bu'e mul'atudha garuu galata waaqayyo kun hojii keenya odoon ta'in hojii waaqayyoottidha ammoo kan harka keellee si bareechu kan hojii keetitti illee akka ati dhimtu si taasisiisu namaa gaditti waaqayyoodha dhugaanii waaqa koon galateeffadha akkasuma ammoo waaqa gaditti isiniif naaf jiraadha haamlee naa kennitaniif nafaana turtii gootan. Koomentii keessaniif dhugaa dubbachuuf hedduu tokkoon gammadaa nuti ofii keenya haala kanaanillee galchinee meeshaa manatti galchinee hatta galgalaayis ta'ee guyyaas ta'ee fakkeenyaaf maa galgala eegdan jechuu dandeessanii waan nama ajaa'ibu yeroo sanitti ganama hin feena hoo jennu roobni roobee jechuudha dirqama immoo achi maatiin eegaa jiru egaa kaawwan tokko hin dhufa hoo jedhame maatiin namaa. Lapheen isaa hirrarraa waan san haga argutti nus immoo dirqama guyyaa san hin dabarsinu jennee sa'a booda feene jechuudha. Ganamaa jalqabee rooba ture waan nama ajaa'ibu
Egaa kan miidiyaa irratti argaa jirtanii bakka adda addaa indoom guyyaa gaafasanii lolaa waan bakka tokko tokko gagga'ee ture jechuudha. Haala kanaan